وبليدي دينيو كنني الدنيا قمو شنفانا of darbate yada jamu tu kaya ni kini ni dunia ada mana artis andolang gosati gadu dah viote meneromu kumusibatis lubuk kicun talasa kau ke batatis lubuk kicun talasa kan Kristen atis lubuk kicun talasa awali mangudon tergagok shamadan romu gadini raone kaya camera obreti kaya dah burati kaya tatok Mutangun, ajefam tek gamo sanir radar batang timo. Toko kanifomu kapu. Oso jejabina, ebelu falat, njin dua tuai jejabina wali kita nom. Wa wari gama si kofa kufinsa si kana kofa barbana. Baru. Ofif ajesani gadar batang mo. Ofin of darbat temo. Kamera ni ojira hotel cara iPhone. Gamo sanir iPhone su. Namonni walin jiran ifonsu kapo. Namni ejjenno hammana geeyu akkamitti ofirratti fudhachuu danda'e kan du'aa fi saaxilu akka namatti ejjenno ofirratti fudhatu jechuudha. Akka duree udaan dho'isuun hin danda'amu. Jirra noor. Naskira yo kuni wanta dubbatamu qabu beektani Oromoo kuni miidhaan Oromoo irra gahu kuni waan babal'achaa waan jiruuf kanuma babal'ata. Kanama waan dhugaa isii abaasu malee dhugaa waaqa lafaatu wanni murteessan inni beekte ebaluu akkana godhee ebaluu akka akkana godhee isii lafa dhoofte wanta jedhamee murtaa'u tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf wanta dubbannu irratti hin beekamu rabbi biraa jiraatu namni biraa qarqaaruu qaba jechuudha bira dhaabbatu. Dhugaan isii jirtu sin guddata Oromoodha dhaggeeffadhaa. Ijoolleen asirra jiran girrisaan kuni waan olii haasa'an hin beekan. Amma ganama waan biraa taasisan. Waanuma immoo ganama haasaasan dhugaa waaqayyoo hamma immoo hin jennee jedhu. Maaliif amma ganama ofiin boontuni daa'ima biraa ulfeessee itti dhiiseetii itti ol deebisnaan miira san keessa galtee haartee of darbattee. As deebite immoo ganama mana biraatitti jetti. Mana ishii banattee hoo isa fooqirraa darbate inni eessa jira akkamitti ajjeese maal godhee jettee maratti uummanni girrisaan hooyyessi dhugaa kee jette. Intala nama du'een jirti jettee reeffa ji'a tokko guutuu Saawud Arabiyaa keessatti tortorsiistu duuba kaatanii jechuudha. Cubbuu hin waraabbatinaa ilmi dhiiratiyyuu gadi of qabee taqa micayyoo kanaa barbaadaa jira. Shamarran keenya maal maraachaa jira. Ilmi dhiiraa ol ba'ee dhibbaan mirgi keessa sarbamee jira. Akkanatti Andaalam Gosaa sin ajjeese jedhee dhibbaan haa dubbatu. Dhiira dhaggeeffadha. Huyi ol seentan immoo ol dhaggeeffadha. Olirraa hin iyyina. Ani zimmadeen sin dhaggeeffadha dhugaa rabbii jechuudha. Ol gadi buustu, ol deebistu. Bilbilli namaatillee hin dida jedhaa yaada. Mata kan sun godhe qoy giseen miidhayyoo kana hamma laal. Hamma miidhayyoon jiituu jedhamtu ishii silxeedha. Andaalam Gosaa fi gaafa caalaa bultamee lolu ishee silxee dhattee ji'a tokko guutuu micayyoo kana gadi deebistee arrabsaa turte. Ji'a tokko guutuu. Har'a garuu fira fakkaattee dhufteeti safuu inni ajjeesuu hin didu inni akkana godhuu hin didu kaleemaa gadi galabbatte. Kaleessa silxeedha har'a akka Oromoo sinii taate duunan Oromoo illee gadda malee gammachuu jaalattu. Odoo guyyaa irraa guyyaatti namni du'ee bu'aa ooltanii isinitti tolasin. Gaafa immoo namni bakka kuma garaasi waamee namaaf oola amee kottaa nama kana rakkoo kechaa baasna kottaa amee nama kana bira dhaabbanna jettanii harkisan jettani ajandaa fi nama gadi galabbatuu fi gaafa namni du'e sobdanii fira fakkaattanii hacca baaccafuudha tokkoffaa. Kaleemaa jibbitanii har'a hoo maal sin mararte ragaa qabdu hoo giseen ni darbatu fidaa kottaa. Dhugaa namaa awwaaluuf hin kaatina boru sin awwaala dhugaan hin citti malee hin qallatti malee hin cittu boru duutu. Takka Tigreedha takka Silxeedha takka maalidha. ምናምን አፋርሳ ቱረኒ ሀነ ጉቤቱ ከናነ ነምኒ ብራ ሳ ጌራ በገና ካን ኑፍተ ቃሊኮ ሲነገሬ ሁንዲ ኬሰና ሳ ደበሬ ደበሬዳ
Gaafa namni du'e nama jaalatti Oromoo. Sittin maal osoo hin taane Nu gubdani dhugaa rabbi. dhaggeeffadhaatii waan tokko dubbadhaa. Maaliif dhugaa mucayyoo tana awwaaluu osoo hin taane Saafuu wal dhaggeeffadhaa mee waan haaraa jira. wal dhaggeeffate. Uummanni dursee wal dhaggeeffate. Ragaa qabatamaa godhee hunduyyuu sagalee ta'uufii qaba. Shamarran ta'ee dhiira ta'ee jechuudha. Wal dhaggeeffadhaa mee Isa kanarratti sagalee ta'uuf keessan irratti baay'een gammada. Garuuyyuu ragaa qabatamaa tokko osoo hin argin yookaan immoo osoo hin dhagahin wal burjaa. Okay, breaking wanta Sagalee wal sagaleen keessanitti nagama masulfaan guddata afaan. breaking inna gama ati dubbadda mee muutii irraa qabadha wanta haaraa jiradha wanta haaraa jiru jiraate nu haa himu mee nutti himi. Wanti haaraan jiru ali isin dura mana kana keessatti ol seeneetiin ani kuma keessan kana yaada gabaabduu wayii dubbadheetiin hin deebi'e. Gidduudhaan bilbilli narratti dawwalameetiin ani gadi ba'ee maal inni wanti haaraan jiru Andu'aalamii fi obboleettiin Andu'aalam hidhamanii waan jedhutu jira. Obboleettiin Andu'aalam hin hidhamne. Mucayyoon tun immoo kan ishiin du'uu dandeesse argitee miidhaan kun kan irra ga'uu kan danda'e namaan osoo hin ta'in matuma ishiitiin. Mataa ishiitiin akkamiin gamoorraa of darbattee jennaan wanti haga ammaatitti qabatamaan nu harka gahee odeeffanneetiin ani kiiloomeetira 2 waan hin guunne bilookii 2tu nu gidduu jira Andu'aalamiin lafa inni jiraatu. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa keessa kan inni jiraatu Shaggarii naannawa Hayaat 49 karaa Ayyar Gibbii lafa jennu. Ani kan hin jedhadhu Ayyar Gibbiidha. Inni immoo ala jiraata. Duraan Gibbii tokko turre. Waggaa waan hin guunne ji'a baatii 8-9 waan hin taane kana keessa inni Gibbiidhaa bahee gama alaatirraan apartaamaa kan galanii. Durasi kufuu mucayyoo kanas kan kaase namni akkaan Andu'aalamitti dhiyaatu bakka kuftee kan kaase maqaan isaa Bokii nama jedhamudha. Namni mucayyoo tana Andu'aalamiin waliin wal gargaaranii kaasanii gara buufata fayyaatitti geessanii mucayyoon tuni riifar osoo hin godhaminiif kan boqachuu kan dandeesse. Akkanumaan asumarraa wal angagga'aa ooluun maqaa taargaa hin jirre Andu'aalamtu darbatee Andu'aalamtu akkas godhee taargaa hin jirres mucaa kanatti yoo lattaftan dhugaan isin gaafata boru. Dhugaan jiru akka kanaa miti. Hamman ani ammoo isinitti dubbachaa jiru hamma afaan kiyyarra dhagahaa jirtan kanas ta'uu maluu dhiisuu danda'a. Sa'aatii saniif erga mucayyoon tun achii kaatee hospitaala deemtee ka dhageenyee bilbilaan ka dhageenyee ka deemne. Amma reefi mucayyoo tanaa eessa jirtii hoo jettan eessa jirti mee namni quba qabu jira? Hospitaala jirama hospitaala ba'e namni beeku hin jiru. Angagga'uu qofti ga'aa miti. Mucayyoon ergaa sakatta'insi godhamee booda reeffi ishii bahee gara obboleettii ishii kutaa magaalaa Shaggar karaa magaalaa Sulultaa deemeera reeffi ishii. Warri dhufanii jiru. Warri nuu kennaa jennaan waldaan artistootaa hin dhoowwanne. Nuti awwaallachuu qaba reeffa obboleettii teenyatii jennee koreen ganamaahuu hoosuu dhaabbate. Du'a mucayyoo kanaa duuba waan jiru qulqulleessee uummataaf akka ifa godhu qaama nageenyaa waliin koreen dhaabbatee jira. Artistoota gurguddoo waliin qaama nageenyaa hanga komishiinaraatti dhaabbatee jira koreen qindaa'ee du'a mucayyoo tanaa duuba waan jiru qoratee uummataa fi maatii ishiitiif akka ibsa godhu tolchee haalan akka ibsa godhu koreen dhaabbatee jira. Uummanni tokko tokko immoo otoo hin argin otoo magaalaa Finfinnee hin gahin kan abalu akkas jedhe jecha namni tokko dubbii sobaatis dubbatee dhugaa dubbatee hamma tokko quba kan hin qabne hubannoo kan hin qabne walitti fidee jecha nama 2 nama 3 walitti fidee fakkeessee haasa'uun barbaachisaa miti jarana. Yoo akka kanatti haasofna ta'e
dhugaa micayyoo kanaatitu dhokata. Dhugaa micayyoo kanaat awwaala. Dhugaa micayyoo kanaatitu haramaan irra deebi'a. Dhugaa micayyoo kana, du'a micayyoo kana haramaa irra hin deebifnu. Dubbii addaan baafannee sirrii ta'uusaa mirkaneeffannee micayyoo kanaaf sagalee haa ta'an. Micayyoon kun maatii ishii jalaa qofa miti kan ishiin baddalamte guutuu ilmaan Oromoo. Isa qofa otoo hin ta'in kan saayyuu koo intinin hin badaa gartee biree kan gidhiifama. Dhugaan micaa kanaallee haadha manaasaa dhabee miidhamaadha. Isatu kana godhachuuni gaddarratti gadda dabaluudha beektaa. Innaa of eeggachuun baay'ee bareeda. Galatoomii yeroo biraatiif illee ati naannoo isaa waan jirtuu fi waan kana caalu immoo qulqulleessitee akka nutti himtu hin amannaa hin abdannaa. Atis hordofiitii waan irra gahamee maaltu akka godhame. Waan jiru gama sooshaal miidiyaatiinis ifa sinigoona sa'aatii 10 boodas gara sana imaluun koo hin oolu waan ta'eef gara obboleettii micayyoo kanaa bakka mareef ishii jiru kana guruuppiidhaan imaluun keenya hin oolu waan ta'eef haal dureewwan jiru wantoota jiru tokko mijeessaa jirra waan ta'eef imaluun keenya hin oolu achi soo dhaqnee dhugaa jiru addaan baafna. Yoo addaan baafne gama liiviitiin isin biraan gahuu dandeenya. Uummanni garuu hammasiif waan hin hubanne haasa'uun barbaachisaa mitidha. Maaliif amma kuni gaagaataa sooshaal miidiyaa hir'isuudhaaf jecha malee abbaan barbaade yoo tan gaaga'aa oole dhugaan jirra yoo odeessaa oole garuu dhugaan bakka dhugaati. Hubannee immoo garuu yoo haasofne gaariidha. Waanuma jedhuufani isinitti ol seenee yaada isinii kenne. Yoo isinitti illee baay'ise qalbii irraa namni fadhaadha. Kanaadha dhugaan jiru. Hubannee adda baafannee mirkaneeffanneetiin yaa dubbannu gaafa dubbannu Andu'aalam Tajjeesee abaluu. Namni gaafii irraa qabdan gaafachuu mirga qabdu. Kinoola akkanatti taasaa ilmi namaa. Ilmi namaa akkanatti taasaa namni gaafii irraa qabdan gaafachuu mirga qabdu. Galatoomaa dhoko kanumaaf si eegnee turre. Baay'ee galatoomuuf si galateeffanna guddaa garuu isa kana akkasumatti ta'ee. Meenfin haasa'e keetii dabaree. Garaagaraa irraa fudhachuu hin danda'u. Maatii haadhaaf abbaa raabichaa dhugaa hin barbaannu. Haadhaaf abbaa bichaa. Isatti immoo odeeffannoo immoo galgalatti immoo na fida haadha obbolaa irraa immoo galgala. Haati fi abbaan lafa sana hin jira waan ta'eef wanti haadhaaf abbaa irraa dubbatamu waan biraa. Namoonni waan sana yeroo sana achitti waan kana argan waan biraa. Information gara beektu. Guddata akkasii miti. Inni kun amantaa nama tokkorraa amantaa fudhachuu hin darbanne. Sim jettanii baxabaxiina ofiif of hin darbanne. Sirriidha. Maaliif dhoksitu kana muluu ifa baatanii hin dubbatama galgala sa'aatii booda sa'u ta'e burusoo ta'e hin dubbatama. Yaani kokeetti sirriidha. Maaliif beektaa guddata dha wanni ati baruu qabdu tokko maatii ishiitirraa yookaan firoottan ishiitirraa wanni tokko dubbatamuu qaba. Namni tokko gaafa yookaan kun goddanyaa isaa ta'uu danda'a yookaan immoo fira namtichaatu iyyuu ta'uu danda'a nama tasgabbeessaa jechuu danda'a. Yaadi nama tokko hubatamuu qaba. Nama tokko bichaadhaan murteessamuu hin qabaatu. Fira qabdi obbolaa qabdi waan taateef obbolaa fi firoottan ishiitirraa wanti baramuu qabu. Waan makamiif iyyuu qaamni seeraa hin jira. Isaan kana qofa otoo hin ta'in qaamni seeraa hin jira. Ol jala hin kaafatinaa muyiiti. Ol jala hin kaafatinaa muyiiti guddata. Gaaffii mucaa kanarraa ni qabdaa guddata. Hin qabdu taanaan muyiiti qabaddu. Animti akka safuutitti jechuudha. Dhugaa rabbii akka shamarran tokkootitti micayyoon kun ofiifis of darbattu guyyaa nagaan oolte sababa tokko malee of hin darbatu. Namni tokko aarii tokko malee lafaa kee of hin miidhu. Dhugaa rabbii dhugaa dubbatna yoo ta'e. Kanaafiyyuu maatirraa yookaan immoo firoottan ishiitirraa wanti baramuu qabu jedhee yaada akka tokkootitti jechuudha guddata. Eebboo gaafii ni qabdaa milkii gaafii ni qabdaa naman galchaa namni jalaa gaafii qabnaa jechaa jiru mucaa kanarra. Hawwii ol galchaa warra gaafii walirraa qabdanii tufuu fi ati fixadhu yaada kee. Okay. Carraan kennitu. Filadheesiif kenneera. Okay. Maaliif miidiyaa kanarratti gaafa waan tokko dubbannu hanga tokko wanta qulqulleeffame tokko wanta sirrii ta'e tokko baasanii osoo dubbatanii baay'ee tokko bareeda. Sababiin isaas yeroo baay'ee reeffa ciibsanii Oromoo waan barumsa irratti ta'ee ta'u
kennaa ta'ee akka kennaatti qabatee deemaa jiru. Reeffa namaa mana kaa'ee irratti taraa wal dabarsee ofuma abbaa murtiitti ta'eetu dhugaa muraa jira yookiin immoo dharas ta'ee dhugaadhas jechuu hin dandeenye. Murteessee jala sararee kana jedhee dubbachaa jira. Hoy biyya fakkeenyaaf Joon biyya Galcha, Itoophiyaa yaada Joon Galchi hiisee guddata, jiru. Joon Gastii hirgadhu gaafii nagaa buusaati. Joon Biyya Galcha. hin jiru. Tufu fi Akkamitti seerri murteessee seerri qoratee reeffa ishii waanuma kamiyyuu qoratee dhugaa hin baafne. Maaf yeroo baay'ee uummanni ijoolleen Oromoo du'anii Finfinneedhuma keessatti dhumanii eenyu ajjeesu. Dhumanii akkasumatti shafanamee maaliif hafa? Ani Oromoo dhumtiyyuu dhugaa Oromoo kanaa baasuudhaaf ammam dadhabaa jira. Ammam immoo dubbataa jira. Ammam itti dhimmaa jira. Oromoodha jennee dhugaa Oromoo maaliif dhoksina? Eenyu haa ajjeesu? Waaqarraa yoo dhufe wanti godhamu hin jiru. Innis dhugaan hin mul'ata. Maaliif shafanama? Seeruma reeffa qorachuudhaaf biyya Itoophiyaa keessatti yoo baay'ate sa'a tokko itti fudhatu. Maaliif hin beekon? Seerumaan reeffuma namaayyuu seeraan qoratanii dhugaa namni baasu hin jiru. Rabbi dhugaa ishee haa baasu. Dhugaa obboleessa keenyas haa baasu. Ani abbaan manaa ishii ta'ee qaama isaa kana hin ajjeesa jedhee abadan hin fudhadhu. Tokko immoo mucayyoon kun laal gaafa gaafii jos gaafa tan hin bu'in beekii nam tokkichi hin buusinaa qaa beekii nam tokkichi hin buusinaa. Maaliif mucayyoo kana akkamitti furuursitanii biyyatti gadi anduute halkan gara bariiti ammanumattoo maa gara biyyaa galchitarree jarjirtanii. Kuni rakkoon ni jira ammallee. Naffi xadda. Andaalam ta'uu baatu gara biraatiin jira rakkoon. Akkamittiin yeroo ijoollee gizee xiqqooyyuu gaafa reeffa qorachiisan hanga guyyaa sadiitti. Guyyaa sadiin booda mana yaalatii bahee reeffi galee awwaalama. Garuu Itoophiyaa keessatti Haacaaluu irraa calqabee reeffi ijoollee Oromoo hospitaala seenee ba'a. Garuu waan ittiin du'a sun abadan hin mul'atu. Maaliif? Lubbuu namaatu amma lubbuu hadurree gahuu dadhabde moo namuma dhugaa dhiiga isaa falmee baasutu dhabame. Qoy inni biyya hambaa keessaa eeyyee maatiin bira hin jiru biyya namaa keessaa akka barbaadde duute akka barbaadan gochuun hin danda'ama gaafa biyyaa baanus yookiin jiraannaa yookiin duuna jennetti. Inni biyya keessaa hoo maaliif akkas ta'a? Dhugaa dubbachuuf dhugaa jirtu baasaniituma yoom dhugaan bahee dhugaadhumti mul'ata. Nama meeqatu Finfinnee keessatti du'e ijoollee kichuu wal deemaan kun. Tokko immoo reeffa mucayyoo kanaa lafa keessanii mucayyoo kichuu kanarra teessanii waan 99 hin borcinaa ijoolleen keenya. Dhugaa rabbi warra ishii caala'anii akka kootti garaan kun gubata. Garuu waa gochuu hin danda'u. Maaliif? Gizee ol deemtuun kun karaatti haftu ammam nama gaddisiisa. Garuu immoo akka waan abbaa murtii taatanii waan bira jirtanii aangoo qabdanii jala sarartanii murtii kennitu miidiyaa irra teessanii. Maaliif ta'e kun? Sagalee ta'a dhugaa ishee haa ba'u jedhaatu sagalee ta'a. Yoo danda'ameef yoo dhugaan ba'eef yoo namni dhugaa kana dhokse waaqayyo dhugaa ishee haa baasu. Akka amantaa keessanitti kadhadhaafi. Maaliif namni galgala fayyaa ta'e ganama of ajjeesu lubbuu ofii balleessu jechuun akkasumatti zimmedhee miti ijoollee. Wanta yoo furmaata dhabdu of darbattee of ajjeesuutii dandeessi. Kanaaf ani sin caala beekee osoo hin taane yeroo baay'ee ijoolleen Oromoo hin dhumuu dhugaan hin dhokata. Hin dhumuu dhugaan hin dhokata. Maal akka ta'e hin beekani. Ani waanuma dubbadhu iyyuu na dhiba dhugaa rabbi uummatuma Oromoo kana waanuma dubbadhu iyyuu na dhiba rabbi. Waanuma keenya kana dubbachuuf iyyuu hin beekani. Miidiyaa kanarra taa'ee hunduu karoora mucaan kunis mucaa kanarrattis gaafa dubbatanii isa tajjeese jedhan sammuusaa maal ta'ame gadda haadha manaasaa gaddamoo kan namni irratti murtoo laate gadda. Calqaba sagalee dhumataa fi waa tokko hin murteessinaa abalu tajjeesee akkana tajjeesee akalee tajjeesee hin jedhinaa.
amma dandeessanitti sagalee taa'afi. Sila Oromoon ani qoy seexanatu qopheessaaf ta'ee ajandaa namumatu qopheessaaf ta'ee waaqatu Oromoodhumaaf ajandaa kaa'ee oolee bulatee anaan naagalayyuu hin jiru. Ajandaan dhabdan yoo ajandaan hudduu sin darbe ajandaa du'aatu sinii dhufa. Kana qabattanii baallee qabattanii walii gadi fiigdu. Yaa kee Rabbi uummata Oromoo kana lafarraa odoo nu kaase. Garaan nu gubate. Takkaashii waliin dhukkubsattu. Beekonni dhugaa waanuma dubbatanii jiru ilaalchisaa. Amma nan dubbadhaame bokkokee hinde dhaggeeffadhaame. Guddaa isa jira galatoomii. Mee safuu kana boruutti deebinaa. Du'aarra keessatti reefu nama kofalchiiftu abbuusin. Uzzedhe. Mee amma kana boruutti deebinaa wanti hunduu addaan nuuf haa ba'u. Mucoo Saawudii keessa jirtu birri xiqqoo hanqate. Mee namni gargaaruuf feetan gargaaraa ijoollee. Jaalattanii kana jaalattanii mee guddataa dubbadhu. Egaa namni inni kun haasaadha qofaan beektaa inni kun waan haasaa qofa ta'eefi namni hundumtuu itti hirmachuu barbaada. Inni ati jettu amma maallaqa nama gaafata beektaa maallaqa kaanillee hirmatanii dhugaa dubbachuu waaqa isaan haa eebbisu. Waa'ee maallaqa gaafa kaasan amma gad harca'u nama 60 waan ta'e turete waa'ee maallaqaa kaafnaan amma 55tti galeera. Birrii 40,35 fayyadanii tureeyyuu itoo irratti hirmatu. Suura kaasimee. Saafuu suuraa kaas. Keenya nafu. Saafuu suuraa kaasimee. Yoo dandeessan suuraa isa duraa sana nuu kaa'atti. Saafuu suuraa kaasi. Suuraa micootti deebisi birrii gargaarraa. Akkaawuntiin qabdaami guddee. Warri gargaarra jettame 30,40 bichaa tafe reeffa galchinaaf abbaa keenya sanaaf. Kanaas kanaa warri biyya addanaa baafatu biyya arabaa mati kan jirtu mucayyoon biyya keessa jirti. Ishee gudeedamtee ajjeesanii fannisanii iyyuu homaan goone Oromoo. Maali ijoollee koo? Anna akkaawuntii isiniin barreessaa wayii immoo asirratti nan laxxafan jira antanii isaanii qaxxitaa yoo barbaaddanii. Kunoola kan akkaawuntiin qoyantinaa biran jirtuu fakkaata safuun. Afachi yaa guddee maxxansinii too birrii guuraa fi jiru jedhu dhugaa booddee fachi mee guddee fachi qoy. Safuun rakaasi. Ishii biyyaatti birrii guuran jedhaniiti immoo boru qabatanii ka'u. Silaa uummata sammuu. Netti yaa dhugumattani dhugaattanii. Safuun hin jirtu bira koo. Mee ammasitti koppiileen kisheer godhamee 40,000 kana buufneetiin maatii warri isaan kun maatiin bira jiru ijaan arganiiru awwaallachuu danda'u mormuu danda'u lubbuudhaan biyya keessa jiru rakkoo hin qabu. Isaan kaan ilaa biyya dhaqanii argachuu hin dandeenye waa gochuu kan hin dandeenye baallallaa qabaatanii dhaqanii ijaan arguu hin danda'anii humna qabaatanii waa gochuu hin dandeenye kana mee koottaa isaan gargaarra dhugaa rabbi.